Ongee gaddaan laphee nama cabsu uummata keenya godina Booranaa mudatee jiru ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo baase. Galma aadaa fi duudhaa Oromoo kan taate Booranaan dararama namtolchee fi uumamaatiin dararamaa jiraachuu ishee wayita beeksisnu gadda guddaadhaan laphee keenya cabeeti. Uummanni Booranaa falmii Oromoon mirga hiree ofii murteeffachuu mirkaneeffachuuf jecha bara dheeraadhaaf mootummaa Impaayera Itoophiyaa irratti qabsoo hadhooftuu gaggeessaa hanga har'aatti itti fufee jira. Hacuuccaa fi dararamni mootummaan Impaayera Itoophiyaa dhufaa darbaa uummata naannichaa irratti raawwatan hanga ammaatti kan itti hin dhaabbanne yoo ta'u, kun ammoo uummanni naannichaa tajaajilawwan qaroomina ammayyaawaa tajaajila mana barnootaa, hospitaalaa fi kan kana fakkaatan akka hin arganne taasisee jira. Kun ammoo hongee hamaa godina Booranaa mudatee jiruuf irra aanuu dadhabuuf sababa ta'ee jira. Sababa dhibaa'ummaa maal na dhibdee fi tarkaanfii fudhachuu dhabuu paartii Bilxiginnaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin hongeen yeroo ammaa godina Booranaa mudatee jiru daran hammaatee jira. Tibba mootummaan Bilxiginnaa kaabaan raayyaa ittisa Tigraay fi Oromiyaatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin lola ofii qabsiisee irratti xiyyeeffatee jiru kanatti kibbi biyyattii keessatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman humnoota nageenya mootummaatiin ajjeefamuu qofa osoo hin taane sababa hongee mootummaan beekaa xiyyeeffannoo itti kennuu dhabeef du'aa jiru. Hongee godina Booranaa mudatee jiru kanaan wal qabatee namootaa fi horii godinichaatiif hatattamaan bishaan dhugaatii fi nyaanni gahaan hin dhiyaatu taanaan rakkoo baay'ee hamaatu mudachuu deema. Rakkoo fi dararama yeroo dheeraaf naannoo Oromiyaa keessa ture taajjabaa har'a geenyee jirra. Hongee hamaan balaa uumamaa fi rakkoo siyaasaan wal qabate yeroo ammaa godina Booranaa mudate tibba addunyaa guutuun wal dhabdeen jeeqamaa jirtutti ta'uun isaa adda taasisa. Addi bilisummaa Oromoo gumaacha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN gama kaaniin gochaa jiru kan quba qabu yoo ta'u, gumaacha isaanii kanaaf galata guddaa isaaniif qabu ibsuu barbaada. Haa ta'u malee miidhaa hongee hamaan kun geessisuu hir'isuudhaaf yeroodhaan tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun murteessaadha. Waan kana ta'eef dhaabbileen miti mootummaa NGO mootummaan firoonni fi olloonni uummata Oromoo osoo yeroon hin darbin uummata Oromoo Booranaa fi naannoo isaa akka baraaraniif gadi jabeessinee waamicha goona. Lammiileen Oromiyaa addunyaa kanarra jiran marti dhimma uummata keenya Booranaatiif xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan hubannoo barbaachisaa ta'e uumuun gama danda'ame maraan gargaarsa akka walitti qabanii fi harka wal qabatanii yeroo ulfaataa kana keessa akka wal dabarsan dhaamna. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo onkololeessa 17 2021 Finfinnee.